Hawaasa keenya qaqqaalii fagoo dhiyoo jirtan qalbiidhaan qaamaan kallattii garaagaraatiin na bira jirtan hundi keessaniyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Obboleewwan akkuma isin jenne obboleessa keenya Abdii Raggaasaa bira seennee jirra. Haa ta'u malee ammallee fuula isaa viidiyootti baasuudhaaf xiqqoo ammallee hin mijatu. Inshaallah guyyoota muraasa in barbaachisa jennee waan amanneef fuula isaa isin mul'isuu hin barbaanne ammoo sagalee isaa ammoo dhageessan. Allahu ta'ala. Sagalee isaa isin dhageessifnaa salaamtaa rabbii isinitti qara'u sana booda immoo taasisaa irraan dabalan. Abdii hawaasa kana mee namoonni gariin maanu taphatanii sagalee isaallee maanu dhageessifne waan jedhaniif cinqaniif mee sagalee kan kee hawaasa kana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhin. Hawaasa keenya qaqqaalii fagoo dhiyoo jirtan qalbiidhaan qaamaan kallattii garaagaraatiin na bira jirtan hundi keessaniyyuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hundi keessaniyyuu baay'een isin dinqisiifadha, baay'een isin galateeffadha. Du'aa keessaniin waan qabdaniin yaada keessaniin na bira dhaabbachaa jirtanii na bira dhaabbachaa jirtu. Annaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti immoo afiyaa guutuudhaan fayyaa guutuudhaan akka walitti deebinu shakkii takka illee hin qabu. Isinillee malee du'aa keessanitti naafaan isiniin jedha. Osoo taasisaa hin dubbanne dura wanni isin himuu barbaadu sagaleen kun osoo akka har'aa kanatti katoluu fi sagalee Abdii Raggaasaa ta'uu ka beekamu osoo ta'eeti silaa qaata sagalee isin biraan geenya sobuuf osoo hin taane sagaleen kun erga wayyaa'ee erga sirraa'ee guyyoota muraasa achi dura sagalee Abdii Raggaasaati jechuun hin danda'amu waan ta'eef malee erga inni haasoo jalqabeellee bubbulee jira garuu sagaleen isaa gonkuma sagalee Abdii Raggaasaadha hin fakkaatu. Atiin amma sagaleen kun sagalee Abdii Raggaasaa ta'uu isin beeksifnee jirra. Inshaallah guyyaa itti aanu ammoo fuula isaa isin finna ustaaza maal jettan? Wallahi qalbiin hedduun nu boba'ee wallahi onneen keenya hedduu miidhame yoo waan dhageenyu waan argaa turretti jechuudha. Ammoo har'a ammoo akkuma dhufnee kaleessa magaalaa Finfinnee dhufnee umraa irraa deebinee jechuudha. Har'a obboleessa keenya dubbisuu dhufnee alhamdulillah haalli caafiyaan isaa irra jiru haga wahii fooyyee hedduu agarsiisee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammoo kanarraa caafiyaadhaaf hikiminnaa yookaan yaala hedduu isa barbaachisa. Pilaastik sarjarii kan godhamu hedduu isa barbaachisa. Qaamni isaa kun dhibbantaan 40 akka kanaan dura gubatee warri mana yaalaa dubbataa turan jechuudha. Inshaallah ammallee hundi keessan gargaarsa keessaniin biraa adda hin ba'ina. Namni waa hedduun nama gargaara. Namni yaadallee nama gargaara. Namni du'aa'iidhaan ammoo inni isa tokkoffaa fi isa duraati. Wallahi wanni waa jijjiiru wanni waaqi'a jijjiiru du'aa'iidha jechuudha. Khaasatan namoonni bakka haramaa jirtan du'aa'iitiin ammallee hin dagatina. Namoonni bakka garaagaraa jirtan hundi keessanuu du'aa'ii keessan akkaan barbaachisa. Waan dandeessan hundaan inni du'aa'ii danda'us wama hundaan akka bira dhaabbattan amaanaa isin bira kaa'anna. Islaamummaa yaa bu'uura namummaa amantii koo caaltuu hundaa kan moggaasni nagumaa osoo achi hin fagaatiin mee haa kaanuu asumaa ilmi namaa kamiyyuu sanarratti uumamaa kan harkaan hin bocamne uumama ganamaa kan islaamummaan gitu tasan jiru gonkumaa. Rabbiitu nuu filate mootichi dachiisamaa rabbii waan nuu jaalateef jaalanne ilmi namaa. Rabbii waan nuu jaalateef jaalanne ilmi namaa. Amantiin jalqabumaa ture addunyaarraa islaamummaadhaan ala tokkollee hin turre kan biraa. Abbaa nama hundaa aadamirraa eegalee eega ta'u inni qofti addunyaa kana dhaale shayxanni abbaan murraa ka'eetiin mala malee isaanitti fakkeessee isaan jallisuuf yaalee dibbee isaa rukutee oliif gadi utaalee. Dibbee isaa rukutee oliif gadi utaalee rukuttaan dibbee isaa isaan hawannaaniin waa milkaa'e jedhee gammade shayxaanni. Ilaa waasinii himaa fidaa gurra keessanii gaarii meeqa awwaaltanii maa ustanii teessanii jara du'aan boqatan addunyaa lakkisanii boca bareechaa boca kaasaa gaariiwwan suuraa isaanii eega suuraa isaanii kaasanii xumuranii kadhannaa jalqaban suuraa sana laalanii achumaan salaatanii qabrii isaanii dhaqanii rabbitti waaqindeessuu gaaf sana jalqabanii malee akka hin turre rabbi malee waaqni biraa. Ni hubattu jedhee waan yaadeef ergaa kan koo kanarraa ni hubattu jedhee waan yaadeef ergaa kan koo kanarraa
islaamummaan warqiidha kan hin bitamne magaalaa kan namtolchee hin taane kennaa rabbal aalaa amantiiwwan biroo mee hubadhaa ilaalaa kamii amantiitu diin keenyaan madaalaa kamii amantiitu diin keenyaan madaalaa islaamummaa koo iftuu hundumaanuu faayaa iddoo haara galfii gaaddisa koo caayaa islaamummaan aduudha kan ijjin ilaalle meeqa namaatu jibbee balleessuudhaaf yaaliin isaanii kasaaree ofiif garagalee hedduun namaa ni yaalu ni balleessuudhaaf ammallee ni ifaajju malee hin dandeessan tasallee islaamummaa tiyya eegduu mirga namaa homtuu kan hin hir'anne guutuu waa hundumaa Yesus akkamittiin du'a mo'atee ka'een hedduu na dhibee ana tarii boolla san keessa iddoo lolaattu jira yookaan dirree waraanaa Yesus akkamittiin du'a sana mo'ate moo poolisa jira dhiphise moo mana murtii jira waajjiratti hiisise moo fal'aansa wal qabanii Yesus lafaan dhahee du'aachitti ajjeesee ofiisaa jira ta'ee du'aachitti dhiisee ofiisaa biraa ba'e dhagaa guddaa sana hoo akkamiin jalaa haatame Yesus itti du'eetiin ka'e eenyutu ijaan argee dhugaadhaan ragaa ba'e hedduudha na rakkise hangaafii natti ta'e yoo beektannaa deebisaa namni fasinii ta'e kristanii beekaa bar uuman keenyan du'u hin du'e jechuun deegaa waan namni argee hin beekne hundumaa isa beekaa keessanoo maaliif du'e hanga inni du'ee ka'u isin eentu eegaa waaqayyoon sadiin jiru dura sadii hin turre sadis ta'uuf hin deemu bar silaa sadii ta'e uumamnu hin argamu yoo tokko uumuu fedhe tokko immoo hin hayyamu akkanatti hin dhaabamu qaamnummaan namaa kunuu akkatti hin ijaaramu silaa dogoggora namaatiif yoo tokko dhiisuu fedhe kan biraan araaramu kanaafuu uuman tokko gargaarsatti hin haajamu hafuura fi foonnis gargaritti hin baafamu fakkaattiin rabbii keenyaa namatti hin akeekamu waa hundaanuu gargari homattuun fakkeeffamu yaa abbootii wangeelaa isin maalitti jirtu Yaa abbootii wangeelaa isin maalitti jirtu? Maaf ofii rakkattanii uummatallee rakkistu? Maaf haadha waliitanii lafarra wal harkistu? Waaqummaa Iyyasuusii waan macaafarra hin jirre isin eessaa barsiiftu? Waan daandii galmaan hin geenne maaf hawaasa garsiiftu? Amantiin bar lubbuudha maaliif lubbuun taphattu? Mi'a gabaa seetanii maaf ittiin nagadattu? Guyyaan tokko ni dhufa akkanatti hin haftu. Guyyaa hagataa fudhaa aduun gadi dhihaattu. Gaafa Iyyasuus dhufee anoo jara hin beeku anoo jara hin barbaadu. Na waaqessaan jenneeni jedhee gaafa inni si kaadu guyyaa sana gaabbitu somaa gochuu hin dandeettu har'uma of dhaqqabe odoo qalbiin ulfeetu daandii sobaa jaartanii ofitti hortan abdii daandii sobaan jaaramte booda sobaan caccabdii maaliidhaaf ijji teessan dhugaa arguu dadhabdii gadi qabanii ilaalan fiinuu ija qabdii Iyyasuusin maaliidha nutti hima hojiin isaa yookaan waaqa jettanii yookaan immoo doktoraa dhukkubsataa fayyisa hedduutu dhukkubsattee hospitaala ciciisa maaliidhaaf hin fayyifne meetiree ragaan isaa kama du'e jettaniin sanatu du'aas kaasa moolama ta'aniitu wal fakkaatanii maqaansaa hedduutu lubbuu kaffalee biyya isaatiif aarsaa dhugumaan maqaan Iyyasuus kan du'e du'aa kaasa nuti ragaadhaan feena dhugaan dandeettii isaa mee warra du'e keessaa tokko kaasaa mul'isa amantiin sobaa kamuu yoomiyyuu galman ga'u kan namaan hundi islaamummaa qofaadha kan ajaa'iba meeqa jira yaa ummataa garii rabbiin jaalaa hiyyummaa sodaata meeqa takkii namaa zulmiidhaan fudhata gaaf tokkoon toobaddaa jedhee baallamata rabbiin haqqii namaa inni su toobatan namni rabbiin sodaatu warra kaffalataa yoo abbaan haqqee ofii jedhenni isa gooftaan haqqiin xiqqoon qabdu eeggadhaa ummata kaanis yeroo gabaabdu argate taa'ita kaanis yeroo gabaabdu argate taa'ita siin balleessa jedhee walitti kakata mootiin hin shaaramne jiraachuu dagata garuu hutuun turin rabbiirraa fudhata inni waan duuniyaa irratti hafutti fakkaata baallamni hin dabalu xiqqoodhuma qaata gaafa sof daddamnaan miillurmaa si baata qaama kee bareedaa bor biyyeetu nyaata biyya deebiin qabne dhattee kamii taata hundinuu waan irra taabbate nyaata dubbiin hin jabaata kokophaa'ee jalaa summa alhamdulillah.